Hayyeen akkam jirtu hordoftoonni chaanaalii keenya har'a viidiyoo kana fakkaatu qabannee isiniif dhiyaanne irraa kan nuti wal faana ilaallu Grade 9 Biology Unit 1 Introduction to Biology kan jedhu irraa kaanii kan wal faana ilaallu ta'a jechuudha. Barnootni keenya har'aa kana fakkaata madhuma viidiyoo keenyatti nu waliin turaan affeerraa keenyadha. 1.1 Definition of Biology kan jedhu irraa kaanii wal faana ilaalla. Jalqaba ibsa biology tan jalqabin dura biology jecha kamirraa dhufe isa jedhu irraa kaanii wal faana ilaalla. Biology comes from two Greek words. Bios means life and logos means study. Biology jechuudha Greek lamarraa kan dhufedha. Innis immoo bios fi logos kan jedhudha. Bios jechuun life fi logos jechuun immoo study. So biology is scientific study of life or living things. Kanaafuu biology saayinsii waa'ee lubbuu qo'atudha jechuudha. Then what does it mean to be alive? Itti fufnee immoo alive ni jennu maalidha isa jedhu kan wal faana ilaallu ta'a jechuudha. It seems very difficult to objectively define life in a simple sentence, but we recognize life mainly by common characteristics shared by living system. Life isa jedhu kana haala salphaatiin sentensii salphaa ta'eetiin ibsuun ulfaata. Garuu immoo common characteristics isaan wal faana qaban kan lubbuu gaafa jiraatan kan isaan waliin agarsiisaa jiraatan lubbuu qabeeyyiin isa sanarratti hundoonee life isa jedhu kana hiikkaatti laachuu dandeenya jechuudha. Innis immoo living things are composed of one or more cells. Akkamittiin isa jedhuuf immoo living thingsiin seelii tokkorraa yookaan seelii baay'ee irraa kan ijaaramudha. They can grow guddachuu kan danda'u, reproduce wal horuu kan danda'udha. They transmit genetic information to their offspring. Genetic information isaanii walirraati kan walitti darbudha. Wal horuu warreen danda'anidha. They need the energy to accomplish works. Waa hojjechuudhaaf energy yookaan annisa kan isaan barbaadudha. They can maintain relatively constant internal condition or homeostasis. Temperature qaamaa isaanii yookaan kan naannoo isaanii eeggachuu warreen danda'anidha. Life ni jennu or life living things kan jennu warreen lubbuu qaban kun jechuudha. They are capable of evolutionary adaptation to the environmental and etc. Naannoo isaanii faana itti wal baranii naannoo isaanii faana wal baranii jiraachuu warreen danda'anidha. Then what is a scientific study? Biology akkasidha. Life immoo akkanaadha erga jennee saayinsiin immoo maal qo'ata? Biology saayinsii waa'ee lubbuu qo'atudha erga jennee saayinsiin immoo maalidha? Maal qo'ata isa jedhu wal faana ilaallaa jechuudha. Biologists study about living things using a scientific method that involve asking questions, suggesting possible answer, and testing for the validity of the answers through experimentation. Biologists study about living things using scientific method. Biologistoonni living things warreen lubbuu qabani karaa mala saayinsawaa ta'eetiin mala gaaffii involving gaaffii gaafachuutiin yaada kennuutiin yookaan deebii deebisuutiin testing for the validity of answers through experimentation. Erga gaaffii gaafatanii erga deebii deebisanii deebiin sun immoo sirriidha isa jedhu immoo yaaliitiin mirkanaa'ee deebii deebisuu warreen danda'an isa kanadha jechuudha scientific study. Biologistoonni scientific study mala saayinsawaatiin kan isaan qo'atan gaaffii gaafachuudhaan deebii deebisuudhaan testing for the validity of answers through experimentation. This scientific study follows the study of structures and processes that we can verify, observe, and measure either directly or indirectly with the help of tools and technologies such as microscope. Mala saayinsawaatiin gaaffii gaafachuun deebii deebisuun deebii sana immoo mala yaaliitiin mirkaneessuun suni this scientific study follows the study structure and the process. Caasaawwan yookaan processiiwwan isaa karaa nuti ittiin ilaalu scientificins kun karaan irratti xiyyeeffatu observe ilaaluudhaan measure safaruudhaanii fi either directly or indirectly with the help of tools and technology. Meeshaalee itti fayyadamanii yookaan technology itti fayyadamanii directly yookaan indirectly
warreen kan itti fayyadamanii fakkeenyaaf kan akka maayikirooskooppii fa'aatti fayyadamneetu wanta lubbuu qaban kana isteedii godhu jechuudha baayoloojistoon. Zaynti fune kan nuti wal faana laallu biology saayinsii biroo faana relationship inni qabu sana wal faana laalaa jechuudha. What relationship does biology have with other fields of natural science? Biology natural science keessa isa tokkodha. Akkasumas saayinsiiwwan naturally ta'an kanneen biroo faana walitti dhufeenya inni qabu maalidha isa jedhu wal faana laalla. The study of biology is a point of merging information and tools from all natural science. For example, information about natural occurring element in living organisms, chemical bonding, molecules, acids, bases, and other relatively things can be studied using the tools and principles of chemistry. Other scientific concepts like conservation of radiant energy into organic molecules by photosynthesis is studied with the knowledge of chemistry and physics. Biology science and natural science kanneen akka chemistry, physics faanas relationship yookaan walitti dhufeenya qaba. Fakkeenyaaf chemistry faana mala photosynthesis keessatti ilaaluu dandeenya. Physics keessatti immoo yoo ilaalle radiant of energy fakkeenyaaf ifa aduu faana walitti dhufeenya karaa akkasiitiin fa walitti dhufeenya saayinsiiwwan biroo faana qaba. Mata duree itti aanu jalatti wal faana laalla waan ta'eedhaaf sana jalatti wal faana laalla. Fakkeenyaaf why we study biology isa jedhu kanatti fufne saayinsiiwwan biroo faana bioloojiin walitti dhufeenya inni qabu sana jalatti wal faana laallaa jechuudha. Amma kan nuti wal faana laallu maaliif bioloojii qo'annaa isa jedhu. Bioloojiin saayinsii lubbuuti erga jennee maaliif immoo bioloojii qo'annaa? Human beings have an important curiosity about human beings have an important curiosity about the natural world that leads them to study about living organisms and their habitat. Human beings have important curiosity about the natural world that leads them to study about living organisms and their habitat. Namni uumamumaatiin iyyuu addunyaa kana faana akkamittiin deemuu akka qabu about living organisms and their habitat. Waa'ee organismoota lubbuu qabanii fi habitat bakka jireenyaa wantoota isaan fayyadaman maal isa sana uumamumaatiin iyyuu addunyaa kana faana relationship qaba. Isa sana wal faana laallaa jechuudha. Studying biology helps to understand how living things work. Biology qo'achuun kan inni nama fayyadu how living things work. Wantoonni lubbuu qaban akkamittiin hojjetu. How they function. Akkamitti caasaan isaanii akkamidha. And interact with the environment. Naannoo isaanii faana immoo akkamittiin walii galanii interact godhanii naannoo isaanii faana akkamitti jiraatu isa jedhu jechuudha. Biology study gochuun kan inni fayyaduuf isa kanaafidha. Tokko akkamittiin hojjetu. Function isaanii akkamidha. Interact with the environment isaanii akkamittiin dhaasa jedhu jechuudha. Biology touch our everyday life in many ways. For example, biologists have discovered drugs that are used to treat different human diseases. Many biologists are working on problems that critically affect our lives, such as how our animals and plants body work, how ecosystem work, how advancements in genetics and cell biology are transforming to medicine and agriculture, as well as the use of forensic biology to investigate crime. Furthermore, studies how ecology is helping societies evaluate environmental issues such as global warming, how fermentation is used to produce alcohol drinks such as beer and wine. In addition, biology studies are used in treating patients suffering from AIDS, tuberculosis, and some types of cancer. Inni hundumsaayyuu biology maaliif qo'annaa? Biology maal keessatti nu fayyadaa jirudha. Biology'n akkuma beeknu karaa baay'ee mala baay'ee wanta baay'ee keessatti nu fayyada. Iddoo yakki hojjetamutti yakki suni akkamittiin akka hojjetame beekuudhaaf dhukkubni tokko immoo osoo dursee hin qabatiin osoo dhukkubni suni dursee nama sana hin qabatiin treatment yookaan dursa maal akka inni godhachuu qabu isa sana hojjechuu keessatti akkasumas immoo medicine agriculture qonna keessatti illee faayidaa qaba. Plant body work
biqiltoonni qaamota biqiltoota warreen hojjetan sana keessatti faayidaa qaba. Animaalii keessatti faayidaa qaba. Walumaa gala baayolojiin iddoo baay'ee keessatti faayidaa kan qabudha jechuudha. Kanaafidha kan nuti baayolojii qo'annu steedii goonu isa sana kanaafidha jechuudha. Itti fufnee akkasuma nuti wal faana laallu scientific method kan jedhu wal faana laallaa jechuudha. 1.3 scientific method mala saansawaa kan jedhu wal faana laallaa jechuudha. Biology is a science of inquiry. Biology saansii qulqulluudha yookaan saansii waan dhugaa irratti xiyyeeffatudha. What comes then? Biologists are always curious about why things happen or how things happen. Biologistoonni yeroo hundumaayyuu wanti tokko akkamitti uumame or why maaliif wanti sun uumame isa jedhu irratti xiyyeeffatu. Inni kun immoo akkamittiin wanti tokko akkamitti uumame yookiin immoo akkamitti ta'ee maaliif ta'e isa jedhu irratti xiyyeeffatu. Akkamittiin isa jedhuuf immoo by asking question and seeking science based on response known as the scientific method. Inni kun immoo mala gaafachuutiin fi science based response known as scientific method mala saansawaatiin yaalii gaggeessuutiinidha jechuudha. They come up with new theories to explain new findings. Scientific method involves a series of steps that guide scientists through such scientific investigation. Biologists study the living world by posing question about it. The general step of the scientific methods are biology mala gaafachuutiin akkasumas immoo saansii irratti immoo beesdi ta'e scientific method mala saansawaatiin maaliif wanti sun uumame yookiin immoo akkamitti uumame isa jedhu furmaata kenna. Akkasuma steepiiwwan saansiin jalqaba gaafachuu irraati ka'aa jenneerra. Itti fufee akkamitti gaaffii sanarratti aanee immoo deebisa jenneerra. Deebii sanarratti immoo by experiment immoo deebii sana mirkaneessaan. Then steepiiwwan sana kan wal faana ilaallu jechuudha. General steps of scientific method are scientific methodin steepiiwwan qaqqabu. Steepiiwwan sunis ni jalqaba observation. The second one is asking question, forming hypothesis, testing hypothesis, making conclusion about the finding, communicating the finding. Warreen kanadha jechuudha steepiiwwan sun. Ni jalqaba observationidha ilaaluu isa jedhu jechuudha. Erga laallee kaanii asking question gaafachuu, forming hypothesis qopheessuu, testing the hypothesis qopheessine sana test gochuu, making conclusion about the finding. Waa'ee hypothesis test goone sana conclusion ta'ee keewwachuu waa'ee hypothesis keenya sirriidha jennee mala experiment itti fayyadamne waa'ee immoo dogoggora ta'uu isaa jechuudha. Communicating the finding then amma kanatti wal faana kan ilaallu ta'a jechuudha. Mala biology keessa mala scientific study keessa ni jalqaba observationidha jenneera. The scientific study begin with carefully observation or often a problem to solve that leads to a question. The observation can be made either directly, example, using your sense organ, or indirectly using scientific tools such as microscopes. Ilaaluudhaan akkamittiin isa jedhuuf scientific study'n jalqaba seeraan carefully observation xiyyeeffannootti ilaannee ilaaluutiin rakkoon suni furmaata barbaada isa jedhu seeraan ilaaluurraati ka'a jechuudha. Often a problem to solve rakkoo sana furuudhaaf jalqaba xiyyeeffannootiin ilaaluu qabna. Xiyyeeffannootiin ilaallu sun immoo gara gaaffiitti nu geessu qaba jechuudha. The observation can be made either directly. Ilaalchi keenyaatiin immoo gaaffiin uumamu sun maybe directly ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf seensa orgaanii qaamolee miiraa keenyaatiin ilaaluudhaan ta'uu danda'a, dhaga'uudhaan ta'uu danda'a. Xiyyeeffannoo argatti laannee kaanii mala gaaffii nutti uumu sanaatiin jechuudha. Or indirectly using scientific tools such as microscope. Or indirectly immoo microscope itti fayyadamnee wanta ta'e tokko fuunee ilaaluudhaan erga yaannee booda mala gaaffii problemiin kun furamuu qabaa wanta jedhu yaaduu jechuudha. Sanadha jechuudha observation
inni itti aanu asking question erga waa'ee sanaa wanti sun rakkoo ta'uu isaa arga barree gaaffii gaafachuu. The observation usually leads the scientists to ask question inquiry. Observation nuti ilaallesu wanti nuti ilaallesuuni yeroo hundumaayyuu gaaffii gaafachuutti nu geessu qaba kallattiidhaan jechuudha. Zeen erga gaaffii gaafannee kaanee forming hypothesis bira geenyirra jechuudha. Dura ilaalleerra erga ilaallee gaaffii gaafanneerra zeen forming hypothesis bira geenyirra jechuudha. A hypothesis is proposed scientific explanation or possible answer for a set of questions. To solve a problem, one can propose several hypotheses. Scientific hypothesis should be testable. Hypothesis inni jennu kun immoo scientific experimentation or possible answer for a set of questions. Gaaffii gaafanne sanaaf erga gaaffii gaafanne sanaatiif explanation or ibsa gaaffii sanaaf deebii ta'uu kan danda'u furmaata ta'uu kan mala jennee kan yaannu gaaffii rakkoo sana furuudhaaf hypothesis kan qopheeffannu isa sanarraati ka'eetudha jechuudha. Scientific explanation or possible answer for a set of questions sanarraati kaaniitu propose goona hypothesis keenya jechuudha. To solve a problem one can propose several hypotheses. Rakkoo sana furuudhaaf hypothesis keenya testability ta'uu qaba jechuun qoratamee experimentii yaaliidhaan dhugaa ta'uu qaba isa jedhudha jechuudha. Testing hypothesis mala kamiitiin hypothesis qopheeffanne sana qorachuu dandeenya or test gochuu dandeenya. Hypothesis can be tested through experimentation. Mala yaaliitiin test kan ta'u. Any scientific experiments must have the ability to be duplicated because the answer the scientists come up with or whether it supports or rejects the original hypothesis can't become part of scientific knowledge unless other scientists can perform the same experiment and achieve the similar results. If a hypothesis is not supported by experimental data, one can propose a new hypothesis. Hypothesis keenya mala kamiin test ta'a isa sana jedhu gaafa ilaallu immoo yaaliitiinidhaan. Hypothesis can be tested by experiment because gararraatti scientists forming hypothesis keessatti kan nuti wal fanlaan scientific hypothesis should be testable ta'uu qaba qoratamuu qaba jenneerra. Hypothesis nuti dhiyeeffanne gaaffii gaafannee erga ilaallee gaaffii gaafannee kaanii wanti nuti lafa keewwanne suni yaaliidhaan bira gahamuu qaba testable ta'uu qaba jenneerra. Mala zeen akkamittiin testable ta'uu danda'a isa jedhu gaafa ilaallu immoo any scientific experiment must have the ability to be duplicated because the answer the scientists come up with whether it supports or rejects the original hypothesis. Sababni isaayyuu deebiin arganne suni reject godhamoo support godhaa yaalii arganne sana faana kan jedhu irraa kaaneetu hypothesis keenya yookiin dabarfanna yoo dogoggora ta'e immoo duubatti deebinee irra deebinee kan ilaallu ta'a jechuudha. Can't become part of scientific knowledge unless other scientists can perform the same experiment and achieve the similar result. Yoo yaalii nuti arganne suni dhugummaa saayinsii biraa faana wal faalleessa ta'e kan keenya fudhatama dhabuu danda'a jechuudha. Kanaaf yoo experimentiin keenya yaalii nuti gaggeessinu suni truly ta'uu qaba, wanta dhugaa ta'uu qaba. If hypothesis is not supported by experimental data, one can propose a new hypothesis. Yoo hypothesis keenya experimental data dhaan proof hin taane ta'e kan biraan new hypothesis biraan propose ta'a. Kanaaf yoo hypothesis keenya dirqama experimentiidhaan testable ta'uu qaba jechuudha. Zeen amma erga hypothesis keenya test goone kaane making conclusion about the finding gara rakkoo sana furmaata barbaadutti deemaa jirra jechuudha. Scientists consider the original hypothesis and ask whether they could still be right in
light of the new information gathered during the experiment. Saayintistiin saayintistoonni kanarra erga kaanii hypothesis sana fudhatanii waa'ee hypothesis sana ammayyuu irra deebi'anii ifaadha information haaraan walitti qabame kuni experimentiidhaan kan mirkanaa'uudha isa jedhamu jechuudha. If so, the hypothesis can remain as possible explanation for how things work. If not, scientists reject the hypothesis and they try to come up with alternate explanation or new hypothesis that can explain what they have seen. Hypothesis suni maal fakkaata isa jedhamutu ilaalamaa jechuudha. Hypothesis suni possible explanation qabataanaan wanti sun akkamittiin hojjetame isa jedhu yaalii wanta sanarratti geggeeffame dhugaadha taanaan hypothesis suni hin fudhatamaa jechuudha. But hypothesis suni yaaliinsaa karaansaa experimentiidhaan hin dhugoofne taanaan immoo saayintistoonni reject godhu jechuudha. Nu jalaati kuffiifamaani. Zeen gara haaraa new hypothesis qopheessuutti deebinaa jechuudha. Iddoo gaaffiin uumamee hypothesis qopheeffannee sanatti deebineetu iddoo aski goonirraa sanarratti deebinee mala sadaffaa hypothesis qopheessuu sanatti deebineetu hypothesis haaraa qopheeffannaa jechuudha yoo keessaatti dhibame. Communicating is a finding. When scientists complete some works, they write a paper that explain exactly what they did and the results they obtained. Then they submit the paper to a scientific journal in the field. In addition, the finding will be printed in scientific journals and assist teachers and students in the field. Umarratti erga fudhatama godhatee booddee jechuudha. When scientists complete some works, scientistoonni erga hojii isaanii xumuranii waraqata irratti ibsa saafaana exactly what they did and the result they obtained. Ibsa maal akka arganii fi result wantichaa maal akka ta'e exactly barreeffamaatiin dhiyeessu jechuudha. Erga barreeffamaan dhiyaatee booddee gara paper to scientific journal in the field gara fieldiitti galaa jechuudha. Umarratti finding will be printed in scientific journals and assist teachers and students in the field. Kana booda barsiisonnis ta'e barattoonnis itti fayyadamuutiif print ta'ee bahaa jechuudha. Zeen maloota amma ilaalaa turre fakkeenyaatiin kan wal faana ilaalu ta'a jechuudha. Example kana wal faana ilaalla. Example of hypothesis testing in the everyday life. Wanta lubbuutiin gaafa jiraannutti fayyadamaa deemnu guyyaadhaa gara guyyaatti everyday keenya keessatti jechuudha. Jireenya keenya guyyaa keessatti wantumatti fayyadamnu fakkeenya fudhannee ilaallaa jechuudha. Suppose you want to use your torch or hand lamp to find a missing pen. Baatirii keenya yookaan ibsituu baatirii keenya hojjechuu dhiisuu isaarraati kaaniif fakkeenyaaf amma baatiriin kan harkatti qabatamu jechuudha. Kan harkaa baatiriin harkaa isa sanarraati kaaniif fakkeenya sana wal faana ilaallaa jechuudha. Iyyuu baatiriin suni fakkii iskiriptoon nu jala peennaan koppeen nu jalaatii badee gola ciisichaa keenya keessa baatirii ibsanni ilaaluudhaaf jennee baatiriin sun immoo nu ifu waa didiyaa jennu. Fakkeenya kana fudhannee wal faana ilaallaa jechuudha. Hypothesis kaasne when you switch the torch on it is not working. Peennaan keenya or koppeen biiriin keenya lafa nu jalaa bu'eeraa jenna. Baatirii ibsannee immoo ilaallachuudhaaf jenna. Baatiriin sun immoo ifuu dhiisa. Sanarraati kaanee maaliif hin ifuun ni jedhu jalqabatti yaannaa jechuudha. Inni itti yaanne sun immoo maaliif hin ifuun ni jedhu gara gaaffiitti nu geessa sana wal faana ilaallaa jechuudha. Observation gaafa ilaallu jalqaba the torch does not work. Gaafa ilaallu hin hojjetu. Question why the torch does not work? Maaliif hin hojjetu isa jedhu jechuudha. Hypothesis qopheeffannaa gamma erga maaliif akka hin hojjetu erga jennee kaane hypothesis lama qopheeffannee keessaatii inni tokko dhugaa ta'a inni tokko immoo ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Yoo kan dhugaa keessa arganne fudhanna yoo lamaan isaayyuu nu jalaatii kufe immoo irra deebinee hypothesis kan biraa kaachifannaa jechuudha.
ambra yaad or kalaqannaa jechuudha. The bulb burned out or lammaffaa immoo the bulb is improperly screwed in. Experimentii yaalii gaggeessinaa jechuudha. Replacing the bulb. Isa jalqabaa irratti hypothesis keenya gaafa gaggeeffannu isheen bakki iftuu ishee suni or mastaayitiin isheen gaafa ittiin ibsinu suni lafa buuteetti jennaa jechuudha. Isa lammaffaa irratti immoo improperly screwed in seeraan jabaateen qadaadamni isa jedhu sanas wal faana jennees hypothesis qopheeffanna. Experimentiin ni jalqabaa replacing the bulb and experiment isa lammaffaa immoo reinstalling the bulb. Isa jalqabaa irratti balbii way ibsituun mastaayitii ishee lafa buutee sanatti deebisne ilaalla. Isa lammaffaa irratti immoo reinstalling the bulb irra deebinee jabeessinaa jechuudha. Then result keenya ilaalla. Result inni jalqabaa the torch does not work. Ammayyuu hin hojjenne yookaan hin ifne baatiriin keenya jechuudha. Then the first hypothesis is rejected jechuudha. Jalaatii kufee jira. Then result inni lammaffaa garuu the torch works. Baatiriin keenya hojjetee jira. Then the hypothesis must be accepted jechuudha. Akka haala kanaatiin yaaliin scientific methodin haala kanaatiinidha jechuudha kan inni rakkoo furuu danda'u. Mata dureen itti aanu 1.4 tools of biology kan jedhu mata duree kanarraati kaanee itti fufnee kan wal faana ilaallu ta'a jechuudha yeroo itti aanu. Waan amma ammaatti nu faana turtaniif galatoomaa isiniin jecha paartii itti aanu keessatti kan wal faana ilaallu ta'a jechuudha. Tools of biology kan jedhu irraati kaasnee immoo